jireenya kiyyaa ki goonu rabbi tolkannina kaan immoo natti dhiiftan angaalallee beeki rabbumaan as geenye du'aayuma kadhannama waaqaa gaafa tokko naamee siin ajjeesan an jee osoo hin dhamin dura hedduu aare siin ajjeesan an jee jennaan eega bar wanni jee booda siin ajjeesan jennaan awoo ani ilma sila taati ayyoon tiyya Goorgisi Sheekh Hussein warra adabbayyii bikkan dhayin hin qabdu gar hedduudhaan eeganii nan guddeessuu hin dandeessu maqaan kiyyaa'u Jawaara bar Jawaara Sheekh Hussein beektanii dawaa jechuu dhuga lubbuun abbaan eeyne amatan eeyne du'a sodaannee garuu du'a sodaannee lubbuu oguma haxxiffatamu nama keessa baatu jecha saba kana qaanii keessatti hin dhiifnu kaleellee hin dhiifne ammallee hin dhiifnu sagaltuu malee beesaa noo rabbiin asiin naga'e I believe ummata kanaa wajjin hariiroo dhugaa qabna paaltook irraa kaasii gaafa ijoollummaa irraa kaasii wal lolaa wal arrabsaa wal falataa dhugaa walii himaas geenye waggaa lamaan irraa waggaan as dhufe wal lolaa turreemi waan isin barbaaddan jechuun hin danda'an ture no yeroo sanitti waan hin jeef hin qaba ni beeka waggaa lamaan dabre kan waan hin hojjedhe naaf beeka time was important yeroo sanitti osoo hin chaajee rakkoo dhufaa waan amma sosodaatan tokko tokko ni uumama ture san bira dabarre amma now waa'ee maraamartoo hiyyummaa keessa maaltu nu galche slaidii san karee fuusan mee osoo naa bante bukkaaf dira fakkaata maalin jee abii sirna abbaa irree jaaruudha deemuuni gaagama siyaasaa fide political crisis fide political crisisiin tuni deemtee wal waraansa nu seensifte wal waraansi kufaatii diinagdee fide wanni sadeen kun addan bayan politics security and economy are inseparable siyaasaa eemaruu baannaan manage godhuu baannaan karaa qabsiisuu baannaan lolatti seenta lola seennan diinagdee taa hanga sanuu guddatte ni nyaatta gara fuulduraalee guddattu siniif gabaas biyya Koodirivaar jedhamtu akka ture Afrikaa keessa gaafa bilisummaa baateerraa hanga early 1990s addunyaa irrattu biyya saffisaan guddataa turte garuu nama tokkotu angoorra ture gaafa qaalichi sun gadi qajeelu dubbiin sabaa jidduu dhooteeti Koodirivaararra biyyoota hiyyeeyyii keessa jirti jechuudha hanga feetee yoo guddate biitii takka dhimma siyaasaasii dhimma sekiyuritiisii fi furuu baannaan diinagdeen guddatu jechuudha diinagdee guddisuu yoo barbaadde siyaasa guddisuun barbaachisaadha keessattuu biyya sabdaneessa ta'e keessatti biyya saboota adda addaa qabdu amantii adda addaa qabdu keessatti siyaasaa wal qixxeessuu baannaan abadan biyyi guddachuu hin danda'u kabiraa qaaloomsa jireenya maaltu uume kanuma uume qaaloomsa jireenya abiyyi uume maaliifi bara abiyyi rabbumaatu haafeesse malee akka angootti dhufeen deeggarsa saba hundaa yeroo qabu sanitti paartii kamuu dorgomee mo'achuu danda'a ture bara sirna dimookiraasii ceesisuudhaaf bar mallas rakkateeti mallas wanni abbaa irree ta'eef fedheeti miti bar saba xiqqaa keessaa waan dhufuuf gara dimookiraasii yoo dhayne ni mo'amna jedhaniitti qabatan kana maaltu cinqee saba bal'aa kana keessaa dhufe ummata bal'aa kana keessaa dhufe oromoo qofaami kibbi guutuun kaabninis deggeruu ture bololee itti yaanne because he was not mature and he is not maturing you know gara hariiroon mootummaa fi waboo jidduu jirtu hariiroon mootummaa fi nama hunda jidduu jirtu hariiroo diinummaa fi hariiroo kasaaraadhaati hariiroon abiyyi ministeerota isaa hariiroo abiyyii fi marrootiin adda miti sodaatanii boqottaa malee hundi osoo hiree argate caakka seena so kun waan hin beekuuf I can tell you details wanni jara affeeruuf maali ololaa miti mootummaa san keessa abbaan fedhe haa dhufu qabatamaan takka takkaan itti ragaa qabatamaa wajjin gabbaaseen nama jaartee moo kophaa fiida an kophaa mul'adha takka kophaa fiigeen beeku
nama waggaa ol baafte akka heetaati shimbiraan nyaata. Arra dhiisi kaleessa gaafa silaa kopha fiige zanzaruu kophaan fiine akkan kophaan fiine gaafa kaane Oromiyaa guutuu ganda waggaa sochoofnu lafatti mi bara built that ya waan qeerroon hojjete san yeroo meeqan Keeniyaa dhaqee yeroo meeqan biyya meeqa dhaqee bara san keessatti ijoollee leenjisaa turan jaaraa ture. Gaafa Singapore baradhurraa kaasee hanga Ameerikaa jiru hanga paaspoora kiyyanarraa fudhatanitti every year Itoophiyaan deeman ture qorannoodhaaf jedhee niin qoradha niin leenjisa niin jaara. Amma faamoo akka ajaa'ibaatti jirra beek maal seete Itoophiyaa tana dur hoggaan biyya alaa ture fagoorraa ilaala akkan tana dubraa takkatti. Hoggaan biyya gane bira dhaqeetiin qaqqabadhee arge. Hoggaan hidhamu macaroo keessaa hin ol arge beek. Miilarraa hanga mataatitti jaarree jira nama. Sammuu jaaru jirra sammuu jaarree nama. Waan tokko amma ooyoo akkana godhan warra kaan isin irraa fudhata. An biyyaan nu harkaa diigamaa sodaadha malee amma booda kabalanii nu harkaa fuudhanii yaadinaa sun. We have built. An kanii yaadda'u fardaan nu jala du'aadha malee fardarraa nu kaasanii jallaa buufnee tolaa qajeelaa irra keenyaadha malee argumentiin jiru sanii yaadina. Kan hoggaan jiru yeroo hunda Oromootu Prime Minister ta'ee itti fufuu jechuu miti. No, we don't have to, we don't need to. Sirna dimookiraasii keessatti uummanni lakkoo isaa wayyaba. Number 1 yoo kana butaates number 1 sun gara tokkoon deemuu hin danda'u. Keeniyaa akka ilaaltan amma abbaan fedhaa dhufu warri saba guddaa aangoo moo pirezidaantummaa godhaman taates wanni isaan jiran hojiitti hiikama jechuudha. Sirna dimookiraasii keessatti sirni dimookiraasii mirga warra wayyabaa bulchaa mirga sabxinnaatu kabajama. San qofaa miti. Mirga qofa osoo hin ta'in lakkoofsi dimookiraasii keessa waa lamaatu murteessaadha jiran. Lakkoofsa namaa fi maallaqa. Nuti lakkoofsa ni qabna maallaqa irratti dalaguu qabna. Maallaqa irratti dalaguu ammoo siyaasa wal qixxeessuu qabna jechuudha. Namichi Oromoo salphisuu kan jettaniif ambar waggaa lamaan duraa qofaa waggaa afran duraatu haa balleessu. Nama dalaguu balleessa. Namni badiirraan baratu. Namni hin bilchaatu. Nama waggaan gorra bohaare'a. Mucaan kun Oromoo keessaa bahe. Akkasin isin jechaa ture yeroo haa kenninuufi siree jalatti haa qabnu. Ummata usaa arraddaatiidha isaa oofa. Usaa waamee qobside. San dhiisi lola biyya eega galchee boodaas. Okay harkumaa taate. Gargaarree irraa qaqqabnee waan hojjenne details gara fuuldura dubbii eega dabarte booda malee osoo deemtu barreessuun iccitii baasu taati. Lola godhamaa kaabaan godhamaa ture san akka dhaabbatuuf waan godhame. Waan xiqqaa miti jechuudha. Ammas maraammartoo san keessa bahuu diduudhaan itti hammaatetti itti sharafteewu itti sharaf. He's not maturing, he's getting worse. Waa'ee beekumsaa irratti anaanis ni fita. Beekuu dhabuu isaa qofa miti. Jibba beekumsaa qaba. Waggoota shanan kana keessatti waan godhaa inni ture keessa qabsoo waggaa 50 xureessuu xiqqeessuu Galaasaan gaaf tokko osoo an argu mataa akka lafa qabate. Waggaa 40 maal gootanii jee waggaan inni godhu. Golgee cufaa irratti. Galaasaan hoggana best nu barbaanne ta'uu dhabuu danda'a. Leencoo ta'uu dhabuu danda'a. Daawud ta'uu dhabuu danda'a. Garuu isaanirraa magarree bar. Tuffiin inni qabsoo Oromooti qabu. Tuffiin inni jibbii inni qabsoo Oromooti qabu akka jaarmeetti akka mootummaatti gadi buute. Nu dhaga'uu didee bar. Warri wayyaanee nu dhaga'uu didee inni dhaga'uu didee balad deema. Biyya san keessatti Oromoo tuffachaa Oromoo xiqqeessan no one tolfatee hin jiraatu. Dhuga qabna haqa qabna bar. Kabiraa beekumsa. Waan amma isaan haasa'an mucaan amma Shimallis kunis isarraa dhaga'ee wayyaa bar beekumsaanis ni caalama Shimallis isa. Nin beekaa I know both of them. Isaan jallisee malee nama waayii hojjechuu danda'u. I know him. I spent 6 months gaafa inni dura dhufe. Amma inni illee isarraa barateeti naqamtee dhaqee ummata lolli ama shandaaraa godhe jidduutti ummata hayyuun meeqa keessaa baatee hayyuun meeqa keessaa galaafatamte jidduu taa'eeti hayyootni Oromoo maaliin godhan?
Oromoon bar jara kana siin ga'uudhaaf akkana kana bareedaa kana guddaa kana meeqaatu daaraa ta'e bar. The few we have 1980s keessatti yeroo Oromoon waldaa qorannoo Oromoo dhaabdu Mamada Sanfaa Safaa Jaalatafaa xiqqaa tokko turan warra du'a Qayshibbirii fi gammoojjii Somaaliitti irraa hafe nama xiqqaa tokkotu jaaree saniin knowledge production beekumsaan alatti beekumsi oomishamuudha qaba haqaaramuudha qaba raabsamuudha qaba uummatatti wanti beekumsa irratti hin ijaaramne amma deengadda waa tokko bareedintu afaan Amaaraatiin liik waan yuufa wanni Singapore faarsan Singapore biyya sammuun ijaaramte beeka Cambridge barateeti tiimni inni fidate hunda top achievers China nama guddataa jirtu kun paartii seenuudhaaf qormaataan dabarta biyya guddate tamiu yoo laaltan biyya tan amma biyya Neezerlaand tan sammuu ijaaree bar biyyi tun bishaan ni jirti mi maal jaa I think Holland rabbi ijaare Neezerlaand immoo Dachi ijaare jani sammuudhaan ijaaran bishaan kana jidduutti jechuudha biyyi beekumsaan ijaarama beekumsa kam goota karaa bisii kana barnootaan gabbifatta yoo dhabde immoo nama beekuu dhaggeeffatta hin beekuu maaltu balleessa jeneraaloonni meeshaa jiran kun isa jira amma biraan ture tuufii inni jeneraalota kanaa qabu harka qabanii guddisan isa dura guyyaa tokko waraana tokko ganeen beeku guyyaa tokko saglii tokko ganeen beeku tuufii inni jara kanaa qabu qondaalota obbidii amma durii kana haga feene ajibbinu muuxannoodha qaban tokko ofitti hin dhiyeessu girmaa laafaa isa bira jiru tokko malee isaa hunda ga'u nan Oromo and Ethiopia deserves better crisis akkanaa dhiisi biitummaa wal qixxaateewu beekumsa tuffachaa beekumsa dheeffaa ijaaramuu hin danda'u jechuudha kana wanni hin jedhu maali isa xiqqeessu maaliif miti I used to tell him this in person amma garuu dhaamsi dhumaa asirratti himu an du'eetiin bada malee aarsaan uummanni kun amma 50 godhe biiti carraa meeqa qabdu hiree meeqa qabdu saban maraatummaa nama tokkootiin hin diigamtu jechuudha uummanni keenyas hin salphatu kaleessa bar abaa'oon nu dhalche ni atatanii gaafan abaa'oo irratti abaa'oo qeeqee barreesse abbaan kiyya abaa'oodhaan akaakoon kiyya lola sooraa keessa ture jaarmana dhalchee keessa guddadhe kaniin qeeqee nop abaa'oon qaramee jira kanaaf bira dabarree sochii bira uumuu qabna gaafin jee maaliif jibbarraa miti sababa qabsoon Oromoo laamshoftee hamileen Oromoo waan cabeef gara fuulduraa deemuu qabnaadha ammas taanaan qeenyaan mootummaa irratti gurbaa kana irratti illee kaasuu waan biraati miti sababa isaa kana caalaa biitii laaffatuun qabdu wanni ani isin gorsu sabaan walitti hin bu'ina ammoo inni isaan barbaadan kalee biyya Oromoon biyya diiguu deemti jedhaniiti Amaara wajjin nuuf Tigiree cafaqan arrammoo aangoo isin irraa fudhatu deeman jedhaniiti Oromoo keessa seenanii aangoon fudhatamtu hin jirtu biitiin hin jirtu gaafa inni kuteetti gaafa inni turetti kanaaf Amaara wal garaagarummaa guddaa qabna wal falmii guddaa qabna falmiin kun itti fufa gadoos walirraa qabna garuu rabbi wal bira nu uume rabbi wal keessa nu uume akka biyya tokkotti ta'uu baatu akka ollaatti waliin buluun dirqama jibbaan keessattuu aangoo qabatanii Oromoon bikka gaafa barbaadan Oromoo wajji dhayan gaafa barbaadan immoo Orma jalaa itti dhokatan ta'uu hin dandeessu isinillee kana yayyaminaan jaa galatooma ulfaadha